waan kun waan akkana salphatti as ga'e miti waan dhiigaan as ga'e waan hiriyoota itti wareegne as ga'e akka Nadhii Gammadaa fa'a itti wareegne akka Alamaayyoo Garbaa fa'a itti wareegne akka lakka'ee fixuu hin danda'u. Barreetti mul'ate gorsaa baatti guddanne kanaaf adaasa qabanne
Asale. Wopsi. Asase. Duresa. Wopsi. Asase. Duresa goya dita. Wopsi. Asase. Obvious gola varita. Wopsi. Asase. Ana govena tibita. Wopsi. Asase. Malo ya nana. Wopsi. Asase. Kawari moja la tuzani. 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 Adarai moja la tuzani. Kawari moja la tuzani. Adarai moja la tuzani. Adureza go, adureza go, adureza go, adureza go, adureza go, adilbi, adureza go, ayotindi, adureza go, adureza go, adureza go, adureza go, nasi, adureza go, enjiru. Duresa go dureti di makatu garanu tinjawatu. Bayi alami arki, Ufkalcha. Ufkala. Ufkalcha. Ufkala. Waqna gaan no walcha nagaan no abulcha. Amen. Amaan urraa haa qabu. Haa qabu. Dogoggoraan urraa haa qabu. Haa qabu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Haa ta'u. Amaan urraa haa qabu. Haa qabu. Akkanumatti keessummaa simatanii Waaqayyo fayyaa isaanii haa kennu. Akkanumatti ayyaana masqalaa kana nu wajjiniin dabarsuudhaaf jaalala qaban nu agarsiisanii Waaqayyo fayyaa isaanii haa kennu. Waaqayyo isaan biraa haa dhaabatu. Waaqayyo maatii isaanii faana nagaa isaanii haa kennu. Biyya keenyaafis nagaa haa kennu. Jaalala nuuf haa kennu. Waaqayyo akkanumatti bara baraan waan nama wajjiniin jiraatu nu haa taasisu. Bara baraan dhufnee asumatti nama gammadu nu haa taasisu. Isaaniifis fayyaa haa kennu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Kan dhukkubsate Waaqayyo nuuf haa maaru. Kan hidhame immoo Waaqayyo nuuf haa hiiku. Biyyi teenya biyya nagaa haa taatu. Oromiyaan nagaa haa taatu. Kan bahe nagaan haa galu. Kan hojjete haa argatu. Kan barate haa fiixanaa bahu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Kanaaf immoo Waaqayyotti haa guutu. Akka isin jettan hin jedha. Kan jedhanii hanqatan hamaadha. Hamtuun nu hanqatu. Toltuun nu hageechu. Biyyi keenya biyya nagaa taatu. Hangamaaf gamana walitti kaatu kanallee Waaqayyoon haraara godhee tokko nu haa godhu. Haraara nu haa fidu. Hanni bame nu haa fayyisu. Hidhame nu haa hiikkatu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Biyya kormi baroodu haa ta'u. Dhugaan tulluu haa taatu. Baatee haa lallabdu. Dhaabbi surraa haa buutu. Buutee haa dhokatu. Akkana jedhu rabbaa'edha. Gurraachi garaa garbaa'edha. Immoo garaa taliilaa'edha. Itti maqaan dhibbaa'edha. Kan jedhanii hanqatan hamtuudha. Hamtuun nu hanqatu. Toltuun Ilteenilla. 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 Baga rabbiin booqaa bacaqee gannaa nu baasee booqaa birraatiin nu ga'e. Baga ganna nu baase. Bara bara haarayaa nu haa godhu. Bara quufaa nu haa godhu. Bara gabbinnaa haa godhu. Gurraachi garaa garbaa tokkichi maqaa dhibbaa leemmoon galaa taliilaa akka nu jenne nu haa dhaga'u nagan nu haa godhu wal nu haa jaalachiisu waliin nu haa jiraachisu bara baraaf waliin nu haa jiraachisu nagan nu haa godhu biyya teenya akka carraa ta'ee har'allee guyyaa dhaloota kiyyaati ispeeshaal giftii isinirraa argadhe walirra oolte Najiraadha bara bara warra waliin kabaju nu haa godhu warra nagaan jiraatu warra quufaa walitti deebi'u warra fayyaan walitti deebi'u rabbi nu haa godhu agaan hanqise rabbi taa guutu. Tolaya wakati geni. Tolaya wakati geni. Namenu kene hammamiga. Amanaga.
saniga Kino amanaga. namni nu kenne maalin dubbata Kino waga dubbata. Guma maalin dubbata Kino waga dubbata. namni nu kenne maali uffata Kino kaba ufata. Guma maali uffata Kino kaba ufata. Umattuun isaanii yeesuma jirti Kino asala jirti. Guma yeesuma jirti Kino asala jirti. Guma maali hojjetti Kino rakaba nanti. Bolloo gadi bageessi Ida itti jabe. Bolo gadi bage. Ida itti jabe. Bolo goriyor. Duresa goriyor. Duresa goriyor. Galatoomaan hundaanuu baga nuun ga'e biyya hundayyuu baga nagaa waliin ga'e mana Ahmed Gisheettitti argamtu waajjira pirezidantii tan hojjedha Director International Relation and Cooperation yaach hojjedha mana waajjira pirezidantiitti argamtu. Jalqaba ganna hagayyaa baanee bara haarayaatti ce'uu bara itti haamannu bara itti quufnu bara fiirri itti wal ga'u ka adda fagaate itti wal ga'u as ga'uu keenyaan hedduu gammadaa hedduu nu gammachiisa barri haarayaa hogguu dhufu ammoo gammachuu Oromoon bifa garagaraatiin ibsata tokko keessaa goobeedha kun shinuuyyeen jira irreechi jira kun hundammoo galateeffannaa waaqaati waaqa gurraachaati baga asiin nu geette bara haaraatti nu ceessifte nagaa nu ceessifte firaa wal argine ka jedhu galata waaqaati kunniin kanneen keessa Oromoon bifa garagaraatiin waaqa isaa galateeffataa san keessaa tokko goobeedha kun ammoo akkuma reef isiniin jedhe kanaaf gammachuu guddaan simachaa jirraa isinillee dhuftanii mana kiyyatti carraa kana naa kennitanii carraa namni hedduun arganne naa kennitanii waliin kabajachuu kenna waliin gammaduu kennaaf hedduu galatoomaa baga geettanii isinillee Oromoon guutuun warri Itoophiyaa guutuun baga bara haarayaatti ceetanii isiniin jechuu barbaada. Gammachuu ibsachuu hin dandeenyeetu natti dhagama dachiin tun dachii Oromooti. Finfinnee keessaa dhiibamnee baane. Aadaa qofaa miti ka dhiibamne qaamaanillee miidhamnee baane hin gabroomne Finfinnee irratti cabne. Har'a Finfinnee irratti cabnee aadaan keenya tuffatamaa ture. Yoo ijoolleen teenya baadiyyaa dhuftee asitti taphattu bifa garagaraatiin waan garagaraa nuun jedhaa turan. Har'a ammoo deebinee abbaa biyyaa taanee biyya teenya deebinee magaalaa guddittii teenya deebinee bakka itti buqqifamne irratti deebinee alagaa cabsinee abbaa biyyaa taanee goobee qofaa miti aadaan Oromoo hunduu dagaaguu jira daraaruu jira har'a kabaja qabna kakaleessa nu toffatan nu arrabsan lafa teenya irratti qe'ee teenya irratti qe'ee tuulamaa irratti jaalatanii odoo hin taane dirqamanii goobeelleen waliin sirbaa jiru afaan keenyalleen waliin dubbachaa jiru achi deebinee jirra kun dhaloota carraa kana argate keessaa waan ta'eef hedduu gammachuun dhaga'ama qe'ee teenya deebine qe'ee hambaa hin dhayin aadaan teenya hin dagaagde hin guddate kunuu gayaa miti ganaa kana caala guddanna kana booda tana caala guddanna kun waan salphaatti dhufee miti waan dhiigaan dhufe waan lubbuu itti dhabnee lafeen itti cabdee dhiinni itti jigee waan dhufe waan salphaa miti namni garii yoo akkana ilaalu waan salphaan dhufe itti fakkaata cadhiseetuma sirbuu danda'a sirba miti kun lafa teenya irra deebinee abbaa taane jechuudha kabajachuu qabna guddifachuu qabna jabeeffachuu qabna yaadachuu qabna warra kufanii asiin nu gaanillee akkuma reefsiin jedhe waan kun waan akkana salphatti as ga'e miti waan dhiigaan as ga'e waan hiriyoota itti wareegne as ga'e akka nadhii gammadaa fa'a itti wareegne akka Alamaayyoo Garbaa fa'a itti wareegne laakka'ee fixuu hin danda'u dhiigaan dhufte ijoolleen 350 Finfinnee ari'amte yuunivarsiitii Finfinneeti magaalaan tun teenya jechuudhaaf yuunivarsiitii irraa hagas ari'annu jaamsuu barbaadanii dhaloonni hedduu itti wareegamee as geenye akka salphaa waanuma akkanatti sirbinee taphannee galluu miti dafqi ijoollee irraa dafqu kun dhiiga wareegamtootaati saniin as ga'e kanaaf ulfeeffachuu qabna aadaa keenya jabeeffachuu qabna gaafa kabajannu ammoo sirbuu qofa odoo hin taane warra kufanii ofii cabanii asiin nu gayan yaadachuu qabna galateeffachuu qabna
jabeeffachuu qabna. Waan salphatti as dhufee miti waan dhiigaan wareegamaan as dhufe waan ta'eef dhaloonni kana itti fufsisuu qaba boonee mul'achuu qaba. Galatoomaa ulfaataa duraan dursee mana keenyatti argamtanii sirna kana fakkaatu nu wajjin kabajuu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Jiraattota biyya alaatii biyya keenya keessa dhufnee ammoo haala akkana aadaa akkana arguu keenyaatti baay'ee tokko gammannee jirra jechuudha. Lammadaa ammaasiis Oromoon haaluma kanaan sadarkaa marrageettu kanaan cimtee akka itti fuufu ammaasis aadaa boonsaa kan dhaloota akka dhaalchisuu qabnu anniin laamaa jechuudha. Walumaa galatti itti gammadeera. Egaa haadha manaatiyya Dr. Zabiba Roobaa Gafarsoo jedhamti barreessituu kitaabaati. Afaan Oromootiin kitaaba 10 barreessitee jirti. Itti fufa barreessituu cimtuu artistii Oromooti. Kanaan asumaanuu baga gammaddeenna kitaaba isillee haga ta'e keessaa dhiyootti eebbifna jedhee yaada. Naa galateeffadha jechuun hin barbaada. Qe'ee kanatti gaafa dhufnee isaan wajjin taphatanii garaadhaan taphatanii waan isaan yaadonni isaan amma nutti nu dabarsan kun yaada hunda keenya keessa jiru nu dabarsanii innis immoo akkasuma wareegama guddaatti kaffalee ture abbootiin qeerroo qarreen waa'ee Finfinnee kanaa han itti wareegamne jiru han itti lafee isaanii caccabne jiru ani hundi keenya bahaa fi kaabaaf kibbaan kan itti wareegamne jiru lafuma Finfinnee kanaaf alagaan maaliif irratti abbaa biyyaa taati jennee itti cabnee itti dhangalaanee turre dhugumaaf akkuma beekamutti ayyaana boobee hulee kana qabannee kana uffata kana uffannee as keessa deemuu nuti kanaan dura taate waan baay'eetu jira isa sarree tokkoof yaalanii jiru aarsaa akkamiitiin magaalaa Finfinnee kana keessatti nuti akkamiin iddoon akka nuuf kennan hubatanii jiru ammas wanti nan jechuu barbaadu har'a qofa osoo hin taane kabajamoo jaalatamtoonni sabboontonni akka isaanii kun waliin ta'uudhaan borus boobee kana nu osoo hin taane dhaloota biraa uumuudhaaf biqilchuuf akka irratti hojjetan jechuu barbaada. Kunoo jira isinii kennee jira naa kabajamaa naa ulfaadhaa narraa fudhadhaa isiniin jedha. Kunoo kunillee keessani kunooti obbo Ashannaafiin nu fide obboleessa keenya. Kennaa kennallee kabajaadhaan akka nurraa fuutan akkasuma kabajaadhaan isin gaafanna obboleessi keenyallee injiinar Ashannaafiin kennaa gama isaa waan bareedaa isin fuudhee dhufe inni isaa galatoomuu jenna jechuudha. Kuni ulfina isin kabajineeti isin ulfeessineeti akkuma isin nu kabajitanii ulfeessitanii mana keenyatti argamtan so galatoomaa kana caala baay'een dubbadhu isin tursiisu amma isin nu wajjin taphadhaa galadhaati. Mana kana amma migeechi Kino fokirra jirti. Kino fokirra jirti. Kino dhugaa dubbatti. Kino dhugaa dubbatti. Kino kabba uffatti. Kino kabba uffatti. Dhalaan isaanii eessara jirti. Kino ansara jirti. Kino xaxxaba jirti. Kino xaxxaba jirti. Booloo gaadhi fageessa. Booloo gaadhi fageessa. Xiixaa itti jabeessa. Xiixaa itti jabeessa. Yaa hortuu horii hor. Yaa hortuu horii hor. Yaa hortuu horii hor. Yaa nama horii hor. Yaa nama hortuu horii hor. Ide balleesse kan jara mortu. Ide balleesse kan jara mortu. Oh, ide balleesse kan jara mortu. Amma kee amiti ide balleesse kan jara mortu. Oh, ide balleesse kan jara mortu. Ide balleesse kan jara mortu. Oh, ide balleesse kan jara mortu. Doe ala fuma large gondi.
fitte adunuka sirra fitte soya soya magala jannako malo kabisa kale murte boti murte birra marute binno gaya jati gaya murte boti murte birra marute andaba sama gaya murte waaqayyo dukkana gannaarraa baaga booqa biraatti sin ceesise. Waaqayyo tokkummaa keessa na eegu, jaalala keessa na eegu. Waaqayyo akkasuma qe'ee keenyaa rakkoo nurraa furu. Adda siniif haa laatu. Waan jalqabdan itti milkaa'a. Jaalala keessa waaqa sin eegu kan itti waaqayyo itti guute. Qe'een kun qe'ee Oromooti, qe'ee keessanii, qe'ee nama hunda keenyaati. Ani qe'ee hunda keenyaa ta'e garuu ani kaffaalota farraati nama hunda keenyatti fayyadama jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi aadaa kana ani akka dhuunfaatti nan jajjabeessaa nan jaalladha. Anis aadaa kana jechuun sabni tokko saba kan jechisiisu aadaa mataasaa, du'aa mataasaa, falaasama mataasaa qaba. Isaan keessaa tokko kuni baay'ee waan jajjabeeffamuu qabu, namni kamuu waan jajjabeessuu qabu. Amantii adda addaa amantii ormaatu ajjeese malee idduma hundaa jira. Oromoo bira hunda bira jira ture. Iddoo baay'eetti amantii adda addaatu ajjeese. Ammoo deebi'ee lubbuu horachaa jira. Namumti kamuu jajjabeessuuf gahee isaa taphachuu qaba jeetanii yaada. Kanaaf aadaan birraan yeroo dargaggeessiitti sodaatamu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuu kana agartee kuni aadaa Oromoo keessaa isa sarmoonii isa tokko akkasuma aadaan kun lafa qabatee godinoota hundaa irratti magaalota hundaa irratti kan Oromoon ittiin beekamu kan sabni kun ittiin beekamu ta'uu qaba. Kan ammoo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fi namoonni Oromoof quuqama qaban hundi qaamni ilaallatu hundi jajjabeessuu qaba jeetanii yaada. Ammoo kaleessa nuti waan amne jennee yaadaa turre keessaa isa tokko kun Oromoon waan isaa deeffachuu qaba kan jennu aadaa isaa, safuu isaa, duudhaa isaa isaan keessaa tokko kuni. Kanaaf kan saba tokko saba jechisiisu keessaa ulaagaalee keessaa isa tokko kan akkasitti yaadani. Kanaaf jajjabeeffamuu qaba. Ammoo gammachuu guddaan qaban. Maaliif waan xiqqoo tokko argaa jirra jechuudha aadaa irratti. Akkasuma amantiin keenyis safuun keenyis deebi'ee lafa qabatee keessuma amantii waaqeffataa lafa qabatee iddootti Oromoon waaqeffatu, iddootti Oromoon walitti dhufu, iddootti Oromoon uf ibsu kuni jajjabeeffamuu qaba jeetanii yaada. Egaa isin dargaggeessi ijoolleen amma dhugaa dubbachuu fi nuyi warra xiqqoo isin dura jirurra wayyoodha jeetanii yaada. Maaliif yeroon isaa yeroo odeeffannooti, yeroo maaliiti. Inni guddaan isinii dhaamu nuti saba guddaadha, Oromoon saba guddaadha. Tokkummaa Oromoof quuqama qabaachuu qabdu jeetanii yaada jechuudha. Inni guddaan isa kana kan ergaa isinii dabarsu. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo Oromoo godhee isin uume Oromoo taatanii jiraachuu qabdu, Oromoo taatanii du'uu qabdu jeetanii yaada. Galatooma ayyee. Mana keenya jaalatamaa hayyuu qofa odoo hin taane nama waa hunda Oromoof jecha wanti isaan ittiin taane hin jiru. Kaffaaloo jechuun anaaf akkattan ibsus hin qabu. Aarsaa isaan kalee kaffalan agan lubbuu dhabuu dirasiirra ga'anii aarsaa isaan kalee dabarsanii nutarra jiraannee carraa goobee kanarrillee arganne jedheeti yaadan. Kanumaan wal qabatee qe'ee isaanii dhufne nutis kan dhufneef kabajaa fi nama hunda biran deeman gaa goobeen kun aadaa qabaa, safuus qabaa. Abbuma argetti goranii dubbisan nama Oromummaa beeku, nama quuqama beeku. Nama immoo aadaan kun akka deddeebi'ee uummata kana keessatti calaqqisu hawwuuf bira deemna malee callifneet hin deemnu. Saniif mana isaanii dhufuu kiyyaaf baay'ee natti gammadeera. Ana qofa odoo hin taane gareen burqaa aartii hundiyyuu gammachuu keenya haaluma kanaan ibsachuu barbaanne bakka bu'een jechuudha. Garee